Hayyee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota qophii milkii kun qophii milkii sagantaa gaaffiif deebii siiqqee bokkuuti. Maarree har'as sagantaa gaaffiif deebii siiqqee bokkuu keenya qabannee dhiyaanneerra garee bokkuu fi garee siiqqee qabannee dhiyaanneerra waldorgommii cimaa fi waldorgommii jabaan isaan gidduutti ni adeemsifama jennee abdan. Egaa akkuma yeroo kaanii dhaabbanni milkii maltiimiidiyaa fi televezyiinii FIB waliin ta'uudhaan kan isinii dhiyeessu sagantaa gaaffiif deebii siiqqee bokkuuti. Maarree mana keessan teessanii akkuma daawwataa jirtan kun sagantaa siiqqee bokkuuti. Eegalleerra haga dhuma qophii keenyaatti waliin tura. Maqaan koo Addisuu Tolasaan jedhama, garee bokkuuti. Maqaan koo Isaayyaas Taaffasaan jedhama, garee bokkuudha. Maqaan koo Nagaraa Baqqalaa jedhama, garee bokkuudha. Maqaan koo Yoobsan Guddataan jedhama, garee siiqqeerraa. Maqaan koo FIB jedhama, garee siiqqeerraa. Maqaan koo Lammee Gammadaadha, garee siiqqeerraa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa deebinee dhufnee sagantaa gaaffii deebii keenya eegallee jirra. Garee bokkuu fi garee siiqqee jalqaba gaaffii keenya dura carraa gaaffii lakkoofsaa akka fudhataniif isaan affeera. Mee garee siiqqeerraan eegala. Gareen siiqqee carraa gaaffii lakkoofsa lama fudhattu jechuudha. Gara gaaffii keenyaatti seenna fudhadha. Gaafatamtoota garee bokkuurraan eegala gaaffii jalqabaa. Lakkoofsa gaaffii ta'u filannoodha. Kanneen armaan gadii keessaa tokko amala afoolaa miti. Kanneen armaan gadii keessaa tokko amala afoolaa miti. A. Gochaa waliin wal qabata. B. Afaaniin dhalootaa dhalootatti darba. C. Abbummaan isaa beekamaa. D. Gurmiidhaan raawwatama. C. Abbummaan isaa beekamaadha jedhee argateera. Gaaffii lakkoofsa lama garee siiqqee. Majiitti yoo daakan bakka duwwaatti ni raasu. Majiitti yoo daakan bakka duwwaatti ni raasu. A. Gaanii. B. Weessoo. C. Qabee. D. Kuusaa. B. Weessoo. Weessoo gareen siiqqees argataniiru weessootti raasu jechuudha. Gaaffii lakkoofsa sadi garee siiqqee ammas isaanuma jechuudha. Dhiiraaf waayila yoo jenne dubaraaf bakka duwwaa jenne. Dhiiraaf waayila yoo jenne dubaraaf bakka duwwaa jenne. A. Amaatii. B. Saa'iba. C. Waarsaa. D. Addooyyee. Addooyyee gareen siiqqee argataniiru. Addooyyee jenna. Nagaraa gaaffii lakkoofsa afur. Afaan Oromoo dubbifamaa meeqa qaba? Irransiif deebi'a. Afaan Oromoo dubbifamaa meeqa qaba? A. 5. B. 26. C. 21. D. 32. C. 21. Gareen bokkuu argataniiru. Lakkoofsa 5. Barreessaan kitaaba gurraacha Abbayyaa eenyu? A. Asafaa Tafarraa. B. Gaaddisaa Birruu. C. Dhaabaa Wayyeessaa. D. Kumsaa Burraayyuu. Dhaabaa Wayyeessaa. Tole, dhaabaa Wayyeessaa gareen bokkuu argataniiru. Gaaffii lakkoofsa 6. Gaazexaan Afaan Oromoo jalqabaa maal jedhama? Gaazexaan Afaan Oromoo jalqabaa maal jedhama? A. Kallacha Oromiyaa. B. Simbirtuu. C. Bariisaa. D. Leelloo. Bariisaa gareen siiqqee argataniiru. Gaazexaan haga hammaatti addaan hin cinne. Gaazexaan seenaa ogbarruu Oromoo keessatti gaazexaan iddoo guddaa qabu. Gaazexaa Bariisaati gareen siiqqee argataniiru. Jechi qaalluu jedhu birsaga meeqa qaba? Irransiif deebi'a. Jechi qaalluu jedhu birsaga meeqa qaba? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 2. Lama qaba. Jechi qaalluu jedhu birsaga meeqa qaba? Gaaffii jedhuuf gareen bokkuu argataniiru. Birsaga lama qaba. Qaal luu. Qaal birsaga tokkoffaa. Luu
bir lammaffaa saga jechuun birkii sagalee yookiin bakka addaan citinsa sagalee jechuudha. Garee bokkuu gaaffii lakkoofsa 8 cigoodha. Akkan taane ta'een seera uumaa cabsee harki na hidhamnaan miila nan barreesse. Akkan taane ta'ee seera uumaa cabsee harki na hidhamnaan miila nan barreesse. Jechi dachaa yookiin dubbiin dachaa cigoo kanaa kami? A. Lukaan, B. Hidhamnaan, C. Miilanan, D. Dhihoo kana. Miilanan yookiin miilaan kan jedhu tahaa gareen bokkuu argataniiru cigoodha. Isheen si jaalatti ati maaf jibbitaa intala ulfeessii yaa gurbaa ulfaataa. Isheen si jaalatti ati maaf jibbitaa intala ulfeessii yaa gurbaa ulfaataa. Sookkoon yookiin dhugni cigoo kana kan dubbiin dhoksaasaa jechuudha. A. Ulfeessi, B. Kabaji, C. Garaatti baachisi yookiin ulfataasis, D. Cimsi. Caa garaatti baachisi yookiin ulfataasisi argattee jirti gareen siiqqee argataniiru. Gaaffii lakkoofsa 10. Fardaaf sakaaluu yoo jenne sa'aaf bakka duwwaa jenna. Fardaaf sakaaluu yoo jenne sa'aaf bakka duwwaa jenna. A. Gaadi'uu, B. Hidhuu, C. Helmuu, D. Faaluu rasiif deebi'a. Fardaaf sakaaluu yoo jenne sa'aaf bakka duwwaa jenna. A. Gaadi'uu, B. Hidhuu, C. Helmuu, D. Faaluu. A. Gaadi'uu jenna. Fardaaf sakaaluu yoo jenne sa'aaf gaadi'uu jenna. Gaadiin beekamaadha. Teepharraa kan tolfamuu fi luka sa'a yeroo helman kan ittiin hidhanii ittiin helman jechuudha. Gaadiin kan ittiin hidhanii gaadi'uun ammoo gochaa sa'a sakaaluu hidhuu jechuudha. Kanaafuu gareen siiqqee argataniiru. Namni suura irratti argitu kun eenyu? Namni suura irratti argitu kun eenyu? Sekondii 20 keessatti nu deebista. Kana ilaali. Namni kun maaramii harkaa dhabdi barreessituu gundoo booreeti jechuudha. Barreessituu Oromoo dabale hedduu barreessuudhaan nama beekamtuudha. Maaramee harkaa jedhamti gareen siiqqee argataniiru. Hamilee kennaa. Tole gaaffii wal fakkaataadha garee bokkuutiifis. Namni suuraa isaa argitan yookiin namni kun eenyudha? Garee bokkuu isinis suuraa kana ilaaluudhaan deebistu jechuudha. Gaaffii wal fakkaataadha. Namni suuraa isaa argitu kun eenyu? Bilillee jedhamti intala Oromooti. Bara daldala garbaa keessa daldala garbaa sanaaf utuu gurguramuu deemtu ilmi mootii Jarman argee intala kana jaallatee fuudhe. Sanaa booda intalattiin intala eenyuti gaafa jedhamtu intala Oromoo taate. Maqaan Oromoo eenyummaan isaas seenaan isaas karaa intala sanaa addunyaatti beekame jechuudha. Baay'ee gaariidha. Argateera gareen bokkuu. Ibsa gaarii nuu kennanii egaa bilillee jedhamti intala Oromoo miidhagduu mootii Jarmaniitti heerumte akkasumas seenaa bal'aa qabdu egaa daldala garbaatiin gurguramte nama ilma mootiitti heerumte keessaa ishee tokkodha. Kanaaf gareen bokkuus qabxii kana argataniiru jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii akkuma daawwataa jirtan gareen siiqqee bokkuu lamaanuu gaaffilee gaafataman 12 keessaa 6 deebisuudhaan wal qabanii jiru. Gaaffilee adda bahinsaa gaafanne jechuudha. Marsaa ittaanutti waliin ceenaa isinis nu waliin turtii gaarii. Mee faaruu urursuu daa'imaa keessaa garee keessan keessaa namni tokko nuufaa urursuu isin keessaa immoo yoo haamaa faaruu jedhan. Yaa mucaako adii keessa dhaqxe agamsa guuratte agamsi meetii qaba armishii keetii qaba yaa mucaako rafuu barbaadde rabbi axaa'ee si afeera dhuguu barbaadde dhugi qorasee si naqeera ururuu
Ashananaa Agari manigama agari tullu manigamana Oso gango ni dalte gango da sinari sanadala Oso gandwe gale agari tullu ba sanagala Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma mana keessan teessanii daawwataa turtan qophii bashannansiisaa akkasumas barsiisaa ta'e irraa akka barattan abdii guddaa qabna. Garee siiqqee fi garee bokkuu istiidiyoo dhaabbata milkii maltiimiidiyaatti argamuudhaan sagantaa gaaffiif deebii irratti qeerroof qarreen egaa siiqqee bokkuu bakka bu'uudhaan nu dorgomanii jiru. Guddaa isaan galateeffannaa. Egaa sagantaa kanaan gareen siiqqee gaaffilee gaafataman keessaa torba deebisuudhaan urursa daa'immanii sirriitti nu urursuudhaan argataniiru. Gareen bokkuu ammoo egaa faaruu yeroo qonnaa, faaruu yeroo hamaa akkasumas faaruu yeroo hojii nu faarsaa jennaan faaruu gootaa nu faarsanii kanaaf isaan dhabaniiru. Garee siiqqeetiif harka kennine injifattoonni garee siiqqee ta'uu amalee kennaafi. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii kan daawwataa turtan sagantaa gaaffiif deebii siiqqee bokkuu kan gammaatti daawwattan ture. Egaa ogeessi kaameraa keenya Abrahaam Baalchaa akkasumas hifaadhaan Biraanuu Dhugaasaa nu waliin ture. Guddaa galatooma torbee gaarii.